الشيطان الرجيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون يجون تنسون فديا أن يخرجوا يجون بهون فدني من النار يجون بالدرابه فدني وما هم بخارجين منها يجون بالدرام بانساني ibiddarraa barbaadanii immoo isaan sun jechuun magaajara kafree haa ta'u jira rabbiya walahum jechuun isaaniin taada azaabu muqiimun jechuun azaabni zalaalam isaanii taada azaabu muqiim jechuun azaabni yeroo hundaatu isaaniif taada wasaariqu jechuun attichaa fi wasaariqatu jechuun attitti faqxa'uu jechuun muraa eeydiyahumaa harka isaan lamaanii muraa saariq hoggaanii fi juusaala dhiiraa agarsiisa jechuudha wasaariqatu hoggaaju immoo saala dubartii ta'uu agarsiisa jechuudha ayyee dhiira waattuu fi wasaariqatu jechuunis waattu faqxa'uu jechuun muraa eeydiyahumaa harka isaan lamaanii irraa muraadha jazaan jechuun galata haala ta'een akkasin muruun suni bimaa kasabaa jechuun waan isaan lamaan hojjetaniif galata nakaalan jechuun jiilchuu minallahi rabbi irraa taate haala taateen akkasin muruun suyyaa harka muruun sun amma fakkeenyaaf harka hoggaaniif jennee gadirraan qawliitti harka jaamaa jechuudha amma du'a bakka sanirraa bakki muran eeysaa hoggaa jedhanii qoratan ulamaa'onni sanacha lamaani jechuudha armaa gad muran malee harka guutuu arma olitti muran jechuudhaaf hin deemuu jan ayyee kana godhuun ammoo maali jazaan galata bimaa kasabaa waan isaan hojjetaniif haqa namaa waan isaan fuudhaniif jecha nakaalan jechuun ammallee jiilchuuf jecha nama biraa من الله جيشون جيل رب الراتي نمني براك إسان الرلالة غرفمو والله جيشون رب عزيز جبار حكيم جيشون كسم أوغي سماسي سيا فمن تاب جيشون نما توبته من بعد ظلمي جيشون إيغا ميد داساسني نما توبته إيغا نما ميد إيغا بيني نما فودي بود جيشون وأصلح جيشون قدي بيوجي ساتولجي فإن الله يتوب عليه رب توبة إسراني كيبلا إن الله غفور رحيم ربي نما فرارما نما فرامة قدادا وأصلح جيتون خطول مال بانديرو وان دران فود سنك أنا ما في الرادي بسودان جيتون وليت تنديبو جي مرچودان مالي في نجد جي توبچو خيناودان إفدوبة ديبي وغا إفلال جيتودا أني قوان بديتي نجد جيتو يو بديت في ركا مرتيشو تيه فإن الله يتوب عليه ربي توبة سراني فودا إن الله غفور رحيم ربي إنما فرارما نما برامة قدادا ألم تعلم جيشون ساتم بين يا إرقماجي أن الله ربي له إسا في ملك السماوات والأرض بوتم من سمي تربني في دجيدا أيك أبيني سمي تربني في دجيدا رب ما في يعذبني كتات ربي من يشاء نما فدني كتاتا ويغفر يجون دي فمن قد لمن يشاء نما فدني دي فما قد والله على كل شيء قدير ربي وأندرتو دنديادا يا أيها الرسول يا إرقم أخي لا يحزنك يجون سياجسين أي سر فجسين سياجسين كنا جاني الذين يسارعون وري أوريانسون في الكفر يجون كفري خيسا وري أوريانسون جيجون مغا وري كفري خيسا أورياني غمتشا نخوتان جيما وري كفري رتي في غنسون من الذين قالوا ورجاني الرئيسان كتايا آمنا منين تنمى مني بيانيا جانين يجودا إسان جرخمي جيجو مبين صوف ديم يجو ربين من الذين قالوا ورجان سن الرافتان آمنا يجون أمن خجان بأفواههم جيجون أفان ثانيتين أمن جاولم تومن قنين أمنين قلوبهم جيجون قلب ثاني قنين أمنين إيمان نمو بكين نتوغان الراخوك أبو إيزا قلبي دا أفاني متي سنيفو مويتان أفانو مكوفان أمن جايا إنو جري كيسو منافق توتا جيجودا جري كفري خيسا أوريان سنجي مربين ومن الذين هادوا جيجو وري يهودا من سن الراقتايا
سماعون يجون إسان ما نندنو دقيفتو ختان للكذب يجون خجيب سر دقيفتن جتشما جتش خيس خجيب بربادني جتشورا فدي ثاني كيساني دبتو سر بربادن سماعون يجون قدقيفتن للكذب يجون خجيب قدقيفتن سرايا هي سماعون قدقيفتن أماسيس لقوم آخرين يجون أمتو تبرا لم ياتوك يجون خسبرا دفين ummata mushriktoota kaati isaanii wajji wallolu jirtu san dhageeffatan ummata kaafiraa ka sibiran dhufin hunda dhageeffatanii jechuudha saniif umma sibiraayis fedhinnaa isaanii barbaadan akkasuma wajjin ammaatiis alarraayis fedhinnuma fi barbaadan isaan sammaa'uuna jechuun ka dhageeffatan sirraa liqoomin aakariin jechuun ummattoota biraatiif gabaasuuf jecha dhageeffatan jenneeti fasaruun isaa janamma ayyee lam yaatuuka jechuun ka sibiran dhufin saniifuu yoo fedhii lubbuu isaanii akeekkatan jara sanis qabanii fiduudhaaf jechuudha wannummaan isaan sibira tattaaniifuu sammaa'uuna lilkazibiin kijiba eegan jechuu sirraa kijiba dhaggeeffatanii sammaa'uunaan akkasuma maatiin ni dhaggeeffatan liqoomin aakariin jechuun ummattoota biraatiin ni dhaggeeffatan lam yaatuuka jechuun kamma dura sibiran dhufin yuharrifuuna alkalima jechuun jecha ni jijjiiran min baadi mawaadi'ihi jechuun bootaa isaarraa jijjiiran bakka inni kaayamee firraa jijjiiran jechuun magaa sami'inaa jaan jechuun sami'inaa jaaniiti waaxaanaa jechuu dhiisanii waaseynaa jaan jechuun kun amma jecha jijjiiruu taa jechuudha namni waan takka dhagee eega jee silaa waan sanitti hojjechuu qaba jechuudha ayyee akkasuma maatis nama abaaran isaan kuni abaarsa heddummeeysan yuharrifuuna alkalimaan jechani jijjiiran min baadi mawaadi'ihi jechuun bootaa saarraa jijjiiran hiikaa isaa dhiisaniiti hiikaa ifitti fedhani jallifatan jechuun magaa min baadiin quraana taati min baadiin maal taati eega bootaa isaati kana jechuun min baadi mawaadi'ihi jechuun eeguma hiikaa isaa bakka isaatis beekanii jijjiiran jechuudha yoo feete immoo baadii silaa godhuu dandeessa min mawaadi'ihi jechuun bootaa saarraa jijjiiran jenna jechuun yaquuluuna jechuun ni jaan in uutiitum jechuun yoo kennamtan haadaa jechuun waan kana yoo kennamtan jaan amma waliin faquduuhu jechuun isarraa fudhadhaa wa in lam tuutoohu jechuun yoo waan kana kennamuu baattan faazaruu jechuun isumaa dheeysaa jaan amma maal keessatti meemma fakkeenyaaf nama jeese gumaa fudhachuu malee dhuga nama jeese gumaa fudhachuu malee qisaasni hin jiru yoo kajuu taate irraa fudhadhaa jaan jechuudha saniifuu qisaasa yoo dhabamsiise sirri jaan akkasuma maatis nama lama khadinaa walitti hojjete rajmiin hin jirtu jaldii malee faraqaa dhibba garafuu malee rajmiin hin jirtu biyyarraa fageessuu malee rajmiin hin jirtu yoo kajuu taate irraa fudhadhaa waliin jaan amma saniifuu kana kadhaamu eenyu jara yahudaatiitu munaafiqtoota dhaama akkasuma maatis waliif dhaaman jechuudha sababiin nuzuula ayata kanaatu wanitti buute jechuudha jara yahudaa lamaatiitu zinaa walitti hojjete intala takkaa fi gurbaa tokko jechuudha sababaa sanitti hukmii kanamee nabi muhammad dhaynee gaafannuu jaan kaanii dhaqanii gaafatan ergamaadhaan mee jarri kun lamaan zinaa walitti hojjetanii isaan kun hundinuu isinis heerumtee jirti inni ni fuudhee jira mee hukmiin isa kanaa maal taatii jennaan isin tawraat keessa maaltu jira jee nama ergamaan nuti nu bira wanni jiru tawraat keessa nama eega fuudhee zinaa godhee dhagaan cafaqanii jeesu odoon ta'in faraqaa dhibba garafuu jira akkasuma maasis fuula gurraachomsuu jira fuula qilee dibnee jechuu isaan lachuutu walitti duuda deebifnee harree gubbaa keenyee biyya keessa oofuudhaa qaanii isaanii himaadha kanaatiitu tawraat keessa jira jaan amma saniifuu ergamaan mee qulfaatuu bit tawraati ji'iini jeen amma rabbiin tawraat fidaa ji'iini jee tawraat akkasinni fidanii gurbaa dardaraa tokkoon dubbisi jeen gurbaan dardaraa maal godhe harkarra kaayateeti bakka silaa rajmii dubbatu san dhiisee jechuudha gama oliitii fi gama gadii dubbisee bira dabre abdallah ibn salaam achi jira jaan harka keessan kaasi ji'iini jeen amma ergamaadhaan harka kaasi jeen ergamaan hoggaa harka kaasu kuunoo ayanni rajmiidha achi jala jira dubbisi jeen amma walit dhaabee dubbisee yaa ergamaa baree kunoonuma jirtii jeeni maaliif tana bira kuttaa jennaan nuti tana dhiifnee jirraa jeen duratti dhugaa waan kanatti hojjechuu turree
sababa intalti mootii jarri gartee islaamootummaa wajjin firummaa waliin qabu waggaa zinaa hojjetan irratti haddiin dhaabbamuu dhiifteeni achumaan namni hundinuu dhiisee gariin maal jamu Abdallah ibn Suuriyaa jaamaa namtichummaan sunu hadufee tawraat yeroo san dubbeessun jechumma qul sadaqallahu jiini geemma rabbiin dhuga dubbatee isiniitiitu kijibee jechuudha akkasitti imma maal jechuu waliidhaaman duraan odoo ergamaan biran dhufin hidhuutiitum jechuu yoo himamtan aadaa jechuuni ayyee jaldii qofa yoo himamtan janamma faquzuuhu jechuun irraa fudhadha wain lam tu'toohu jechuun yoo jaldii tana himamuu baattan garafamuu sayyoo isinii himuu baate rajmii ni jirti yoo kajuu taate jechuudha cafaqanii jeesuun ni jirti yoo kajuu taate faazaruu dheeysaa waliin jan duuba ergamaan maal godhe reechi booda isaan san hundaa'uu akkasitti dhagaan cafaqaa jedhee ajjeesee jechuun ergamaan ومن يريد الله نما ربين فده فتنته يجون جلنا ساقني فده فلن تملك له يجون سافنا غرتو من الله يجون رب الراشي واتكلنا غرتو في أولئك إسانا كثيسا الذين لم يريد الله ور ربين فدني أن يطهر قلوبهم قلبي ثاني قل كل يسوق ربين فدني لهم يجون ثاني سعادة في الدنيا خيسة خزي إكيني ثاني سعادة ولهم جيشون كسميدان إفتادا في الآخرة آخرة كيستيس عذاب عظيم إتاني قدان ثاني إفتادا الدنيا كيستي تكينيا آخرة تيس كسم ماسيس عذابني قدان جيشودا الدنيا تيس شفق مني أجيفموك أبن جيشودا سنيفوك أن يفموك أبن الدنيا ما كيستو تكيفموك أبني أكسم آخرة تيس كونوا عذابني قدان ثاني إجتا سماعون يجون إسان كن ندقيفتن للكذب يجون خجب دقيفتن أكالون يجون لنياتن أكايا للسعوت يجون حرام نياتن أكالون كن أمثلة المبالغة رجيشودا أكاني نياتني جم ربين للسعوت يجون حرام أكان نياتن أمت حرام نياتو جالة جرقون منافق توتاك تيجر يهوداتي سيجتما فإن جاءوك يجون يسبرد فيا إرقماجي فاكم بينهم جدو ثاني تمر تيسي أو أعرض عنهم جتون يوخي ثاني تاجرجلي جين جتودا خن درانا كان جامع ملء وأنهم بينهم بما أنزل الله جتوم ربين آية سنيني جرجلي شاري جان عبد الله عباس آية كان جتوتون أما شارم تجرتي جتودا فاكم بينهم جدو ثاني مرتيسي أو أعرض عنهم يوخي ثاني راجرجلي تيسي ديفتر راجرجلون قبض جتودا وأنيكم بينهم بما أنزل الله جنبك ربين وإن تعرضنهم يو إسان إذا جرجلتس فلا يضروك شيئا جتون ما سيقولون ددنسان وإن أكمت جتو يو مرتيسيتو فاكم جتو مرتيس بينهم جدو ثانيت يو مرتيس برباد مرتيس بالكس جتون حكما مرتيس حكما كتاب الرجل مرتيس إن الله ربي يحب المقسطين ورهك أوجة جالته dhuguma jirtu saniin jidduu isaanii murteessi wakayfa yuhakkimunaka jemma rabbiin garagalee akkuma murteessaa si godhatanii huje isaan wa'indahum tawraat isaan bira jira fiihaa jechuun tawraat keessatti taa'aadha hukmullahi jechuun murtiin rabbii kan isaan si gaafatan tun tawraat isaanii san keessa ni jirti akkuma tana keessa murteessaa si godhatanii moo tawraat saniitiitu isaaniif hin ta'ini moo isaanummaanuu fedhee lubbuu barbaaduu deeman fedhee lubbuu barbaaduu deeman jechumma bakka sanatti rabbiin isaan dha'u jira jechuudha wakayfa yuhakkimunaka meekami murteessaa si godhatan wa'indahum tawraatu kani tawraat isaan bira jiru fiihaa tawraat keessi taa'aadha hukmullaahi murtii rabbi summa yatawallawna jechuun duuba akkami garagalan min baadi zaalika achi booda eega murteessaa si godhatanii booda akkami garagalanii kufrii isaan irraddachaan وما أولئك بالمؤمنين إسان كثيسون إن أمن رغانا صوت تنجران جيشودا مؤمن توتا تتنفكات إن أنزلنا جيشون برنوتو نبوفن التوراة جيشون كتاب توراة جاموسان نبوفن فيها جيشون توراة كيتي تهادا ودن جيشون كتيلون ونور جيشون إفان تهادا بيكمسي ياكم بها جيشون توراة سنين مرتيسا النبيون يجون نبيون نقافة درام مرتيسو تران الذين أسلموا جيشون أي نبيون أجج ربي جلبوا تمنسون جيشون الذين أسلموا
nabiyyoonni ajaja rabbii fudhatan sun murteessuu turanii bar lilladhiina haaduu jechuun warreen yahudawaniif ummata yahudaa ja'amuuf murteessuu turanii nabiyyoota hedduutiitu tawraatiin murteessuu ture jechuudha. Inna nabiyya Iisaallee murteessuu tureeni jechuuf deemamma. Saniifuu nabiyyoonni baay'eetu murteessuu ture jechuudha. Nabiyya Muusaanis murteessuu ture, akkasuma Haaruunis murteessuu ture. Isa booda nabiyyoonni jiran jechuudha. Yuusha'ii fi jarreen baay'een isa booda jiranis murteessuu turan. Kitaabnummaan ahkaama akka gaarii qabu kabanuu Israa'eliif buufamee ture eenyu tawraati jechuudha. Lilladhiina haaduu warreen yahudawaniif murteessuu turan. Warrabbaaniyyuuna jechuun akkasuma maasiisi. Rabbaaniyyuuna jechuun warri rabbiif bule suniisiya. Rabbaaniyyuuna hoggaaniif jennee wahumul ulamaa ujan. Isaan kun ulamaa'ota ta'anii warra siyaasaa keessa jiran jechuudha. Beektota ta'uudhaan wajjin hayyoota ta'uudhaan wajjin warra biyya bulchan jechuudha. Warra mootummaa qabani. Warra rabbaaniyyuuna jechuun warri mootummaa qaban sunii fi wal ahbaaru jechuun sheekutiinisiya. Al ulamaa'u faqat jan. Kun imma ahbaara jechuun ulamaa'otuma qofa jechuudha. Wal ahbaaru jechuun ulamaa'onnis murteessuun turan. بما استحفظوا جتوا وان تيسيفمنيف جتة من كتاب الله جتون كتاب ربي را والربي انتقى كتاب قنا أمانا إسان برقائي في سايسان انجيف جتة جتورا بما استحفظوا جتون بما استودعوا جتورا وان تيسيفمنيف جتة من كتاب الله جتون كتاب ربي را وكانوا وان تانيف جتة عليه جتون كتاب سنرتي شهداء جتون رقا وان تانيف جتة saniifuu kitaabuma kana murteessuu turan. Falaa taqshawun naasa jechuun naman sodaatinaa isin. Waqshawni jechuun anuma qofa sodaadha. Walaa tashtaruu jechuun hin qabatina. Bi'aayaatii jechuun bakka aayata quraana kiyya. Tamanan qaliilan jechuun addunyaa xiqqishee tanan qabatinaa jemma. Jarrimma kanatti horiu kun warra kitaaba isaanii gurguruu ture jechuudha. Ahkaamaas gizee godhan, murtii gizee kennan. Rishwaa yookiinis gumboo nyaataniiti murtii godhaa turan irraa maqanii jechuudha. Kara namni barbaadutti nama murteessuu turan. Isin akka isaan sanii kan taane waman lam yahkum jechuun namni murteessin bima anzalallahu waan rabbiin buuseen faulaa'ika isaan akkasii suni humul kaafiruuna isaanumaatiitu kaafirtoota jemma rabbiin. Waman lam yahkum eegi namni murteessin je quraanummaan kunuu sirrii miti. Yeroo nuti imma jirru tanaa wajjin walittiin deemu saniifuu kanarra ahkaama namni tolcheetiitu modernizationii wajjin ka walit deemuutiitu jira. Yeroo teenya tanaaf hin tolu jee namni isaan murteessuu dhiise jee amdan jechuun beekaadha bi'iraadatin minuu fedhinnaa isaatiin jechuudha. Namni murteessuu dhiise faulaa'ika humul kaafiruuna jee kun eenyu keessa buute muslimtoota keessa buute jemma. Kufriidhaan ka dubbatamu dhuga duraan quraanatti amanuudhaan islaamoon jenneeni amma immoo isaan murteessuu diduudhaan murtiin isaan kennamte isaa ta'uu dhabuudhaan kaafira ta'e jechuudha. Maal eeywa eega quraanni bu'ee tawraatiin murteeffachuun ni taa'ee shar'u man qablanaa shar'u lanaa jan shari'aan nama nuun duraa nuuf shari'aadha. Maalam tunsak jechuun waan shaaramin hin jechuudha. Amma immoo inni asitti wani dubbachuu jiru isaan mataa keessa dha'u jiran. Istifaamnummaan kunuu istifaaman taqrii'iyyi istifaama tawbiiqaati jechuudha. Wanni beektuun maali wal qabsiisime. Wakayfa yuhakkimuunaka jee gaddeeme summa yatawallawna jee garagalanii jee kunoo dhugaaf hin deeman duraanuu jechuudha. Kitaabuma isaanii salittuu dalaguuf hin deemanii itti hojjechaan jiran ni kijibanii jechuudha. Isaan dha'u jira malee quraana dhiisaa tawraat jala deemaa jechuuf hin jiruun imma yeruma sanuu. Saniifuu badii isaanii garsiisu jira jechuudha rabbiin. Eeywa. Sunillee ni deemsisa. Bakka shaaramin inni jirtiisa keessa. Quraanni immoo guutuudha tawraatumatti nuun hajamsiisummaas. Maaliif? Quraanni ahkaamota amma dura buute san hunda tasilaa ummata kanaa wajjin walitti hin deemne ni shaare. Ammoo ummata kanaaf taatu jechuudha.
duraanuu maaliif rabbiin kitaaba silaa kitaabnummaan tokko addunyaa guutuuf ni gaya wanni kitaaba tokko qofa buusuu dhiisee kitaaba baay'ee buuseef rabbiin maal godhuu deema namuma kanaa ulaaluu deema jechuudha. Saniifuu waan duraan jabeessee amma garagalee laaffisa jechuudha. Tasilaammaatiis yeroo gaafa duraa jabduu turtee garii cinaa tokko ni dhiisammaati uummata kanarraa walumaa galattu akkas godhuudhaaf jechuudha rabbiin jabeenya isaa nama agarsiisuu fi ammaatis uummatuma kanaa'u qoratuudhaaf jechuudha. Warra durii fi hammaan sanaa kana wal bira qabee nu barsiisuudhaaf jechuudha. Wakeefa yuwakkimuuna kaan ammoo uummata dha'u jira jechuudha jara Yihudaa san isaan akka uummata dhugaa barbaaduun ta'in garsiisu jira. Tun imma aayanni ومن لم يحكم بما أنزل الله مسلم توتا خيسا بوتي جي عبد الله عباس غرقل لي ما سيسي بودا ما جيتوتا ومن لم يحكم بما أنزل الله جيتوتا أماس سنسري دبان أماس وكتبنا جيتون نمرتي سنه عليهم جيتون نساني رت نمرتي سنه فيها جيتون تورات كيزت نمرتي سنه أن النفس جيتون لبون بالنفس جيتون لبون أفني جيفمتي lubbuu takka ajjeeftee ajjeefamuu qabdi. Amma waggaa kana jumma lubbuuf ajjeefamuu qabdi gidee jiru muslimnis kaafiraaf ni ajjeefamaa jechuu kenna jechuudha. Kun immoo hadiisaatiitu nu dhoorke jechuudha. Muslimni kaafiraaf akkan ajjeefamne mafhuma ayata kana hadiisaan nu dhoorkaa jechuudha. Hadiisni fi fassaarii quraanaati jechuudha. Maal je Allah yuqtala muslimun bi kaafirin je namni mu'minaa kaafiraaf hin ajjeefamuu jee jechuudha. Annan nafsa bin nafsiin ammoo lubbuuf ni ajjeefamte waggaa jiru ammaasis maal jechuu kenna bilisni gabraaf ni ajjeefamaa jechuu kenna ammaas. Kanaas waan biraa nu dhoorka jechuudha. Akkasuma ammaasiis dhiirtinis dubartootaaf ni ajjeefamtii jechuu kenna jechuudha. Kuni dhuguma al-muslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum jee rasuuli sallallahu alaihi wasallam muslimtoota dhiigni isaanii waluma qixa jee. Asirrattis ammoo ulamaa'onni gariin maal jedhan dhiirti dubartootaaf ajjeefamuu qabdu jedhan lakkii kana odoo hadiisni zaahiraa jiru jechuudha. Hadiisa zaahiraatiitu lafa jira akkasuma ammaatis ayata quraanaatiitu lafa jira jechuu kunoo annan nafsa jechuun lubbuun bin nafsa jechuun lubbuudhaaf ni ajjeefamti wal ayna jechuun ijjinis ni bayfamti bil ayni jechuun ijaaf ni bayfamti wal anfa jechuun funyaanis ni murama bil anfa jechuun funyaan namarraa muruudhaaf wal uzuna jechuun gurrinis ni murama bil uzuni jechuun gurra namarraa muruudhaaf ni murama wasinna jechuun ilkeen ni cabsamti bisinni ilkee namarraa cabsuudhaaf wal juruuha jechuun madaanis qisaasun jechuun wal qixxeeffamti jemmaasiya. Namni tokko yoo nama tokko ka'ee dire jechuudha. Akkuma inni dire sanitti nutis dirraa fi madaa keessatti immoo yeruma san diramuun qabu jan. Eega madaan namticha diramee kun dhinte booda akka inni teessan godhuudhaaf jecha namticha kana garagalanii diruu qabanii. Bakka tanarratti immoo madaa jee malee yoo lafee taate jechuudha. Yoo lafee taate lafeen cabsamuun qabdu jaan ammaasiis ulamaa'onni. Lafee irraa ta cabxu ilkee qofaatiitu jira. Ilkee malee yoo lafee taate namni tokko ka'ee yoonii fi cabse akkasi cabsina yoo jenne wal qixxeessuun hin mijjooytu jaan. Maaltu kana je saniifuu ayatuma quraanaa jala deemuu qabna jechuudha. Akka inni sun itti fayyisanitti inni kunis fayyuu qaba. Hadiyee san jala deemnee maasiise maal je ergamaan alayhi salaatu wassalaami gurbaan tokko ka'ee diramee ergamaa rabbiitti dhufe. Gurbaan kun gaafa horiitiin na diree yaa ergamaa qisaasarraa naa baasi jeen. Lakki ammaa miti gaafa ati fayyite qisaasii baafnaa jeen. Haya jee kutee ammaas deebi fidi gaaboo eega didde jee namticha fidanii kasit diraniif jechuudha. Eegana garagalee dhufemma yaa ergamaa an okkolattiin fayyee namtichi kun okkolattiin fayyinee duuba akkami waliin qixxaannee jeen boodeem dhiiga saree haa ta'u jeen. Si akkaniif godhee jee ergamaan loleeni jechuu bakka madaa sanatti namtichi eega fayye booda akkatti wal qixxeessinu beeyna. Wal juruuha jechuun madaan qisaasun jechuun wal qixxeeffamti. Faman tasaddaqa jechuun namni dhiise bihii jechuun waan kana namni dhiise qisaasa kana fahuwa kaffaaratun lahu jechuun dhiisuun suni kaffaaratun jechuun dilii sattarti lahu jechuun namticha dhiise kanaafiyya. Abbichuma dhiise kanaawu
dilirraa sattartii jechuudha. Yookiin fahuwa jechuun dhiisuun tun jan kaffaaratun lahu jechuun namticha duraan miidhe saniif kaffaaraadha. Maal badii san irraa cufti jechuudha. Kaffaaratun lahu jechuun liljaarih jechuudha. Namticha madeeche san wazaalimi jechuun namticha miidhe saniif kaffaaratun dilii san irraa sattartii. Lachuutu deebisuun ni taatii jaaniin ammaa sitti gaa. Fahuwa jechuun dhiisuun suni kaffaaratun lahu jechuun namticha dhiise saniif dilirraa buufti summaan tunuuya. Dilii biraa kan inni qaburraa buufti jechuudha. Yookiin lahu jechuun namticha nama miidhe saniif jechuudha. Isa saniif kaffaaraa taati. Ayyeewwaman lam yaakum namni murteessin bima anzalallahu waan rabbiin buuseen namni murteessin faulaa'ika humu zaalimuuna jechuun isaan suni warreen lubbuu fi miidhani jeeya. Eenyu dubbachuu jira meemma rabbiin asitti yeroo tana kun immaa jara Yahudaa keessa buutee jaan ammaatiisi isaaniitiitu dhiiga walii dhimaa ture jechuudha. Ummata dhiiga gannaquudhaan beekame, ummata dhiiga namaa balleessuudhaan beekame jechuun isaan kuni eenyu keessa buutee jara Yahudaadhaati. Waqaffeynaa jechuun ni finne, atbaanaa jechuun isaan kanatti, waqaffeynaa jechuun ni aansine, alaa aasaariim jechuun nabiyyoota dur dabre san booda, bi'iisa ibni Maryam jechuun Ciisaa ilma Maryam ni finne jemma rabbiin. Musaddiqan jechuun dhugoomsa haala ta'een Ciisaan. Qaffeynaa jechuun boodarra finne jechuudha. Qafaan eeysamee mataarraa gara duubaa kana jechuudha. Saniifuu isaan booda waqaffeynaa jechuun ni finne. Atbaanaa isaan jala ni finne. Bi'iisa ibni Maryam Ciisaa ilma Maryam nabiyyoota dur booda ni finne. Musaddiqan dhugoomsa haala ta'een Ciisaan lima bayna yadayhi jechuun waan isaan dura mina tawraati jechuun tawraat irraa kan ta'e wanni isaan duraa sun waateenaahu isaaf ni kennine al-injiila wangeelni kennineef kitaaba injiil jaamu fi jechuun kitaaba san keessa ni jira. Hudan jechuun qaceelloodhaatiitu jira. Wanuurun jechuun akkasuma ifaadhaatiitu jira. Ifa haqaa fi baaxila dabaasuu jira je jaruma kanaatiitu dhufee kana godhe malee kitaabni kun kitaabuma akka dubbatu. Wamusaddiqan jechuun dhugoomsa haala ta'een kun imma haala ta'uudhaani musaddiqanii olii irratti haqqafama jechuudha. Wamusaddiqan jechuun dhugoomsa haala ta'een Ciisaan lima bayna yadayhi jechuun kitaaban isaan dura ammas mina tawraati. Meemma wamusaddiqaniin eenyurra dhaquu deema dhiiroo reefuu musaddiqan jenne jechuuchi olitti Ciisaa dubbanne Ciisaan kitaaba isaan duraanii dhugoomsa jechuudha. Wamusaddiqaniin haala ta'uudhaan fiihi hudan jumlaa irratti haqqafamuu deema jechuudha. Eenyurraa injiilirraayii jechuudha. Kitaaba baanna waateenaahu nabiyyallaa Ciisaadhaaf ni kennine. Al-injiila jechuun kitaaba wangeel jaamu ni kennineefi. Fiihi hudan jechuun isa keessatti qaceelloon haala taateeni. Wanuurun jechuun akkasuma beekomsi haala ta'een. Wamusaddiqaniin dhugoomsa haala ta'een injiiliin suni lima bayna yadayhi saniifuu advarbiidha jechuudha. Lima bayna yadayhi kitaaba isaan duraa dhugoomsa. Mina tawraati jechuun tawraat irraa kan ta'e kitaabni isaan duraa sun. Nabiyyichiinis ni dhugoomsa. Tawraatumma akkasuma injiilis tawraat san ni dhugoomsa. Wahudan jechuun qaceelcha haala ta'eeni. Wamu'iza kan jechuun gorsa haala ta'een ammas. Lilmuttaqiina warra rabbi sodaatu ni gorsa. Badiirraa dhoorka. Garaagarummaan hudan jechuutii fi muu'izatan jechuudha maaltu jira mee hoggaa laalle. Hudan jechuun gara haqaatti qaceelcha jechuuta amma. Wamu'izatan jechuun hamtuurraa dhoorka jechuun deeman magaa. Muu'izataniin ka gorsu haala ta'eeni. Lilmuttaqiina warra rabbi sodaatu ka gorsu haala ta'een je. Eeyyuwa. Eeyyuwa. Dirqamaan yoo godhame kamii mee fakkeenyaaf amma dirqamaan akkitti namni quraana rabbii dhiise waan biraatiin murteessisiin jedhan huleetamtu jira mee barbaadii sidiitti quban alaadhu. Abbaa seeraa dirqamaan namti godhu hin jiru. Eeyyuwa.
Dhaallee. Gatii maallaqa sana jaalatu. Eeywa. Osoo kana beekuu itti jibbuun ta'in naftiyaa sana akka sana gatii. Odoo jibbuun ta'in. Gatii wanta sana jaalatu qarshii sana gatii barbaadu akka sana murteessu isuu baay'inaan. Ahaa saniifuu addunyaa jijjiirratee jechuun inni. Bakka gaachumaaf deemaa gara biraatti deemaa de. Sii ta'uu dinnaan. Bakka saniifuu. ولم يجدوا جي ربي ندبته جرامي إذ كيستي حرج مما قضيت جبر مرتية قوت سني راقوري في قرما أنك إذ كيس عفتة سنتين أمن نجبر سنيبو مال تهو قبدي جريما فكين يامنا متو توقما أبا سيرات هجي تشوف خرام لي مرتي سي جاموني سندن دوما فكين يام أبا سيرات هجي بقوم سيرا سنتائي سري مرتي سني دنده لغا سري ماليس مرتي سني دنده ما سيسي مالي جيتشا isa dhiibbaan isa booda jirtu waan malatti sana quni dandeessee jechuudha. Wanni inni taa'ee murteessuun sunis murteessaadhaan maasiis waan inni murteessaniif kasimire saniifummaa achi keessatti namni kun maaliif taa'aa jennee yoo laallu kun hojii isaatiif achi taa'a. Kun ammoo maaliif achi taa'amee innummaanu ummatuma kanaa dogoggoratti oofuudhaaf achi taa'us ni jira jechuudha. Kasimi duuba bakka tanatti hojiin sambichaa mimmaas hojiin baay'ee jira seera baratteefis abbaa seeraa hin taatumma sun sumaatiitu filatee bakka san seena malee dirqii namnichi si geessus hin jiru kasimi saniifuu quraanaan murteessuun kee jechuu hoggaa jennuma fakkeenyaaf murtiin quraanni kennetun sii tahuu qabdii jechuudha malee bakka seeraa san jiraachuu baatee as yoon jiraadheema fakkeenyaaf namni ka'ee quraanatti hime boodeen quraanni yeroo teenya tanaa wajji walitti hin deemu yoon jees ayata kana jala numaan seenan abbaa seeraa qofa odoo jechuutti dubbatutti hin jiraatin amma rabbiin warruma seera quraanni kennu kun hin taaneef jechumma guutumaa guututtu san dubbachuu jira malee inni abbaa seeraa bicha quba laatee dubbatutti hin jiru kasimi hojiin biraatu ni jirti ta'uu biraa rabbi numaa baasu amiin 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 ولياكم جيتشون أمرتيسو قالوا الإنجيل جيتشو وري إنجيل الربو فمسنويسا أمرتيسو يا بما أنزل الله فيه جيتشو والربين إنجيل كيس بوسي سنا أمرتيسو جي مالتو چي كيس جرمه صفا نبي محمد جرا أكسو نبي محمد اتأمنا جيتشو جرا حق جل ديما جيتشو جرا نبي جيتشا بقى نبود روفو سنجل ديما جيتشو جرا جيتشو دا سنيفو إسانيس كان أمرتيسو قبني جيتشو دا murtiin inni kennu sen isaanii ta'uu qaba waliyaakum jechuun haa murteessu aalul injiil jechuun warri injiil sun bimaa anzalallahu fiihi waan rabbiin injiil keessa buuse saniin haa murteessanii isaanii ta'uu qaba jechuun wanni sun waan saniin haa bulanii jechuudha waman lam yaakum jechuun namni murteessin bimaa anzalallahu waan rabbiin injiil keessa buuse san fa'ulaa'ika isaan akkasii suni humul faasiquunaan isaanuma warri seerattiin bulle isaanuma jemma saniifuu kun eenyurra buutee jara injiil kennamerra buutee jechuudha nasaaraa yookiin kiristaanarra buute jechuudha walumaa galattuu maal jechuu deemamma rabbiin murtiin kitaabonni kennu sun hundi warra kitaamirra buufameef tahuu qabaa jechuudha laa yu'minu ahadukum jaa rasuuli sallallahu alaihi wasallam tokkoon keessan hin amanne je hattaa yakuuna hawaahu hanka fedhiin lubbuusaa ta'utti tabaan limaa jiitu biije waan hin dhufeen san jala deemaa hanka ta'utti hin amanne salaataan salaata juus akkuma nan himesanitti soomana juus akkuma nan jeetti zakaa ta'uus hajjii ta'uus akaa'uma hundaa'u gizee hojjetu akkuma kitaabni jeesanitti ta'uu qabdi waamaan murteesse san ta'uu qabdi jechuuf deema waanzalnaa jechuun ni buufne ileeka gara keetitti yaa ergamaa kitaaba quraana ni buufne bilaqi jechuun dhugumaani buufne musaddiqan jechuun dhugoomsa alateeni limaa beeyna yadee jechuun waan isaan dura jiru dhugoomsa minal kitaabi jechuun kitaabota irraa tooraatii fi injiilii kitaabota biraa irraa isiya wa muheeminan jechuun ragaa halateen innummaanuu jan muheemin jechuun shahiidan jechuudha ragaa halateen kitaabota dursan irratti wa muheeminan jechuun takkaayis amanaa halateen jechuun kitaabota dur dabresan jechuudha kitaabota sawwaan biraatiin hin tuqu jechuun quraanni kuni kitaabuma dhugaatii jechuu isa sanirra ragaabaa wa muheeminan jechuun murteessaa haala ta'een jan takkaayis muheemin jechuun haakiman jechuudha amma hiikummaa muheemin jechuutu baay'ee
isin sunun dinu walumat dhiyaatti janammaga mu'minan jennaan shahiidan jenne fassarre jechumma mu'minan jennaan mu'taminan jenne fassarre amanaa jechu dhugoomsa mu'minan jennaan amma is haakiman jechuudha murteeysa alateeni alayhi jechuun kitaaba dur dabre san irratti murteeysa faakum jechuun murteeysati yaa ergama بينهم جدو ثاني تمرتيسي بما أنزل الله وربين بوسى مرتيسي وان براتيني متي ولا تتبعين ديمين وقا مرتيسي تو أهواهم جدون فرنا لبوساني جلن ديمين أما جاءك يجو وان سدو فرا من الحق جدون أقرى وان سدو فقنا ديفتي فدي لبوساني جلن ديمين سنيفو فدي ورقافتي مرتيسون قبض جدودا خطابا مرتيسو قبض ملي فدي ثاني جلن ديمين sababa jara yahudaadha kazina hojjete ergama bira dhufe san keessa buute jechumma akka isaan fedhan odoon ta'in akka rabbiin fedhutti murteessuu fi qabda jemmaga likullin jechuun nama hundaafu ya likulli ummatin jechuun ummatuma cufaafu jaalnaa ni goone minkum jechuun isinirraa likullin minkum jechuuf deema rabbiinga likullin minkum jechuun cufa isinirraa ta'eef jaalnaa ni goone shiraatan jechuun karaa ni goonee fi waminaajan jechuun akkasuma karaa bulmaataatis ni goonee fi jan shiraatan jechijuu kun maal jechuudha mee eegala irratti waan inni seenu jechuudha hayyee dhuga shiraatan jechuun karaa ni goonee fi waminaajan jechuun seerattiin bulmaataatis ni goonee fi ummanni hundinuu shari'aa adda addatti qabaa jechuuf deeme jechuun rabbiin saniifuu ummanni nabiyyallaahi Muusaatis ni qaba kana biyyallaahi Isaatis akkasuma shari'aa qaba ummanni nabiyyoota hundaatu shari'aa heeraa fi seeratti bulu kamataa isaanii qaba walaw shaa Allahu rabbiin odoo fedhe laja'alakum jechuun silaa isin godha ummata waahidatan jechuun ummata takka isin godha janamma asirratti maal jee fassaree jangariin ni dogoggore immoo likulli minkum jechuun cufa isinirraa ta'eef ummatummaa mabbaanee jechuudha ja'alnaa jechuun ni goone shiraatan jechuun shari'aa ni goonee fi waminaajan jechuun seerattiin bulmaataatis ni goonee fi ummatuma nabi Muhammad kana qofa baanaa jee gariin hin ta'u silaasan taate walaw shaa Allahu laja'alakum ummatan waahidatan hin ju'u ummata addunyaarra dhufe kana guutuu baaneeti jechuun rabbiin walaw shaa Allahu rabbiin odoo fedhe laja'alakum silaa isin ni godha ummatan waahidatan jechuun ummata takka nabiyyiidhaaf tokkuma isinii erga ولكن ليبلوكم جتون سلالو دافي يوخي سنقرتو دافي فيما آتاكم وان سنسن خيرتي سنقرتو دافيا سنيفون من ملسو ديما فاستبقوا الخيرات جم ربين تلتو دت والدرقما أكنا يتنيف دوبان ديبينا والدرقما جم ربين فاستبقوا والدرقما الخيرات خراسي الريتات سنت والدرقما قايتين ومن نبي محمد فان ummata dur dabre sanni caaltani saniifuu millaa nabi Muhammad sanatti wal dorgomaa jemma ilallahi gara rabbiiti marji'ukum deebiin keeysan jami'an cuftummaan keeysanu fayunabbi'ukum isiniif muutaa rabbiin bimaa kuntum fi takhtalifuu waan isin keeysan wal dhabdan isiniif mee galata isinii galchuu taa'a fariiqun fil jannati wa fariiqun fis sa'iir gareen takka warra jannataa yoo taatu gareentuu warra azaabaati jee murteessuu ta'a rabbiin وانيكم جتون مرتيس يا إرجما بينهم جتون جدوا على الكتاب جدون موتا سد في مرتيس بما أنزل الله وربي بوس مرتيس ولا تتبعين ديمين أهواهم فإن ثاني جلن ديميني نما مرتيس خنا يرو باي شودما ربي استناف كانت تجد ديبي جنب كتنتجا وازرهم جتون إنسان يجدو أيفتنو كان سجلسوا يجدو أيدلو كجتشوف ديما أيفتنوك يجون سجلسوا يقدوا عن بعد ما أنزل الله إليك غري وربين غرا خيتي تبوسير را سجلسوا يقدوا جرا فإن تولوا جتشو يودي دني غرا غلنا تمرتيسي تيفي فعلم جتشون بيخي أنما يريد الله ربي النفر آبيخي أن يصيبهم جتشون نسان تقوفدا ببعض ذنوبهم جتشون غريبا ليس ثاني تيفي ربي نسان قبوفدا بودا وإن كثيرا من الناس رباجي إنما لفاسقون خراخين الرابودا أجج خين يتنبولا أجج خين الرابودا فاسقون يتل خارجون عن طاعتنا جم ربين أجج خين الرابودا وننت مرتيسن تاتوفي
أفحكم الجاهلية جرجل والقبسيته أفسا جي مرتي غافا والله لاتي يبغون يجون بربادني سيسان أي كتاب كيس فدو أفحكم الجاهلية جيشوني أفي مرتي برين تماسني مرتي غرتي وروا كيف توسن مرتي ور كتابا بين سني يبغون بربادني سا دوب قرآن ربي دي سني ومن أحسن يجون نمني تولنجرو من الله ربي الرحكم جيشون مرتي دتي ومرتي ربي جيسو إنما انجرت جمع الدنيا تنقبا بربادين أغرتو سيرتين بلماتا خباسو دندو ربما وارنمني الدنيا رتين جراتو خفدو دندو إسما وما سميبو سنيتا لقوم يوقنون جيشوني ورهبتني فيها كما تمين إفقبول لذا دبدي أبلي آمين أبو أتمما تنو جرتمو ديبته لكل منكم شرعتني في ومناجن غراغر ما قباجان شرع جچو ما جچومه خراب ودو جچومي فكينيا فما يون كاي شرعت في العمل يون جي ما جچو افسرمه شرعت في العمل يون جي فوجي سينه جچو كدمي سنيفو سينو جچو شريعه جچون minaaja jechuun ammoo eega seente booda karaa deemtu san jechuudha. Kasimi amantii tana seenta dhayte seenteetu manteetu waan hojjetu jira. Karaan ati deemtu sun san jama yookiin shiraataniin shawaari'i gizee jan amma fakkeenya akka afaan arabaatti karaa gurguddaa jechuudha. Xaraa'iq oggaa jan ammoo minaajaniin xaraa'iqa jechuu karaa xixiqqaa jechuudha. Saniifuu karaa gurguddaa fi xixiqqaa hunda isiniif adda addatti keenyee jirra. Kasimi shari'aan teenya tun amma karaa hunda ni qabdi jechuudha. Sunnaan jira, dirqamni gurguddaanis jira. Saniifuu shiraataniin gurguddaadha yoo dubbatamu minaajaniin xixiqqaa san baanaa jedhan. Eeyyuwa kufran duuna kufrinii jedhaniin namoota ulamaawota baay'eetiitu akkasi fassaree jechuudha. Ulaa'ika humu zaalimuuna jennaanis zulman duuna zulmin jee. كافرون جنانس كفرا دون كفر جي فاسقون جنان فسقا دون فسق جماسيسي فاهم مال الراخيه كان جاء وري كان جي فسرق مجاهد فادا فاهم هنيفو نمدي و تناسيته قبت چلاتني من جما ايوه ايوه kufri murteessee dhiise tasaasun numau nifaqa kufriidha sani akkasimi kanammoo namtichi tokko oduu amantii keessa jiru jechumma yoo murtii kitaabarraa maqee murteesse haala inni kondiishina inni itti murteesse san laaluu qabna akkasimi yoonii fi wanni amantiin teenyetti jettu tun sirriidha abaduummoo an kanaan murteessuun tun naaf hin mijjooyne jechuudhaaf yoo ka'ee waan sanii murteessee fi lakkiitu yeroo teenya tanaa wajjin walitti hin deemtu namni jiru tokkoo mitimma. Kuni seerrummaa samii bu'u kun yeroo teenya tanaaf hin tolu yoo kajuu taate kuni kaafirachi beesan jechuudha. Odoo isliminnaa keessa jiru yommuu waan akkasii murteesse kufrun duuna kufrin janiin zulmun duuna zulmin janiin fisqun duuna fisqin jan saniifuu amantii keessa inni maasiyaa gurguddoo kabaa'ira hojjete jenna malee amantii rabaheeti ala jiran jennu kondiishinaaliidha laaluu qabna jechuu yaada inni itti hojjete san isaa wajji gatteenyee diskas goonee waan inni murteessuuf san akkasa godhutuuf san laaluu qabna malee akkanuma duubarra teenyee kun kaafira masjida dhufuun qabu ba'uu qaba jechuun murteessinu ka murteeffates akkasuma maasiisi ka murteesseen san qofa odoon ta'in kamurteeyfateenis akkasuma innummaanu inumaa bar murtiin nuti baannu kursii gubbaa teenyee murteessu odoon ta'in wanni kitaabni kun ju'utun sii ta'uu diduu jechuu bar wanni nuti jirru ايوه
ايوه ايه اها كونديشن جرو دابني وما تكلت جرو احكامني كوني انما نو جچما قراني وان جبيته بيجرا تلافسه بيجرا فكينيا شريعان سمير رابوته هندينو dirqama qofa bu'ee jechuun dandeenyumma akasimire fakkeenyaaf amma ergamaa yoo fudhatte alayhi salaatu wassalaami yeroo waan takkatti isin ajajeje faatuu minhu mastataatum hanqa dandeessan irraa hojjedhaa jamma akasimi yooni waan takkarraa isin dhoorke immoo guututti irraa dhoorkamaadha isin hin hayyamuu ja akasimi duuba nuti makaanee yooniif waan ergamaa irraa dhoorke san hojjenne ammoo quraanni waan kan dhoorkaan hin beek hojjedhe maasiif dhaqee waan kana yoon hojjedhe kondiishinaan ani itti hojjedhe san tulaalama yaada kiyya jechuu maaliif wanni kun dirqummaan itti nanaquu mala waan san yommoo dhiisitun sirrii miti beekaa jira quraannin yoon jee maal ta'e jechuudha namma kaafirachi aanu san ta'e jechuudha eeyyuwa bakka sun laalamuu qabdi معتقدا إلا وجنة فسروا قبنا جيتشوما أيوة إسرع دامنسا يا أيها الذين آمنوا يا ورثة كما ربي لقوم ستن لا تتخذوا اليهود والنصارى جرى يهوداتي في جرى كريستاناتي سنقودتنا جمّا أولياء جيتشون جالالون قودتنا بعضهم جيتشون قرين ثاني أولياء بعض جالالو غريداتي إساني في ولي جالالو دجم ربين وأما كما جيتشوف دي مري جرى نصاراتي تو يهودا جالالو جيتشوف دي ويتشودا يهودا جالالو دا نصارا جالالو جيتشوف دي ومالي جري لماني في فو والنفرو جيتشودا منتين ثاني غرغرة بعضهم جيتشون غرين ثاني أولياء بعض جيتشون جالالو غريداتي ومن يتولون من إسان جالالو غرته منكم جتون سنرى نمني إسان جالته فإنه منهم جتون إن الإسان مرائمة مال جتون مما جالالو إسان غرته جتون نما إكتي مسلم توتا هندت بافتي تيم تجتودا خوان غرا خيخي سجرو هندت مريت تجتوما نما إسا أمنتو يرى يهوداتي في كريستانا غرتنا كنا جتنيج إن الله لا يهدي ربي ننكتلتو القوم الظالمين warra lubbuu isaanii miidhan san hin qajeelchu garaa qaatti saniifuu sun jarri warra lubbuu isaanii miidhani isaan san jaalalloon godhatinaa jemmaga almar'u jechuun gurbaan man ahabba ja rasuuli sallallahu alaihi wasallam nauma jaalate wajjiini kaafamuu ta'a jechu guyyaa qiyama almar'u alaa diini khaliilii janammas namtichi yookiin gurbaan amantuma jaalalloo isaarratti jira jechuudha khaliilii jemmaasi ilaal خليل جتون جالالو خيسا في قبا جتون أما سنيفو خيسا في قبا جالالو انقرتنا دا يو إسانو ما في الرائي قود آف جتشا أرما أولي وجاسو إسمالي جتشما الارب قدوات جانبري لولي توف تاري درانو سنيفو تقربا وجاسو انبانو جتشما تخيسا سنبانا جالالو اقوا سنيو رورون تكتلوف تيز كناد أبتي غرغار في جتشورا سنين قرتنا جي فترى الذين في قلوبهم مرض نغرتاتي ارغما ور قلبي ثاني خيستي حكم نجرو يسارعون نساني اوريان غرتا فيهم جچون جالل ثاني خيستي ور اوريان غرتا كنو يقولون چون نجان نخشا چون سودان ان تصيبنا چون نتقو سودان دائره جچون فرقان هم تورا نتقو سودان جنم مي دائره جچو مالي نانون injifannaan kara keenya dhufuu sodaannaa jedhan jechuudha muslimtoonni yoo injifatamen beeynu isaan kanarratti ifamanuu hin qabnu saniifuu jara kiristaanaati wajjiinis jiraachuu qabna jara yahudaati wajjiinis jiraachuu qabna jedhan jechuun isaan jara munaafiqtootaati warri kana yaquuluuna jechuun ni jedhan naqshaa jechuun ni sodaannaan tusiibana nutuquudha sodaanna daa'iratun jechuun injifatamuun nutuquu sodaanna فعسى الله جتون ربين دغادا آياتي جتون دفون
بالفتح جتون درمچو دان دفون دغادا او امر من عندي جتون يو خواني سبيراته تكان دفون دغادا مالمه وني سبيراته تم بلا دادا فيدي فيصبحوا جتون سان كنتون دغادا على ما اسروا جتون وان دوي فتن سنيرتي في انفسهم لبو ثاني خيتتي نادمين جتون شينو تاوني ثاني دغادا بودا جتم مجان كان شينو ثاني جتودا مسلمتوني موهمه الدنيا تنرى دبموني ملاجان جتم ميسان ثانيفو فرقان نردبو سودان جرى كافرتو تاتي وجه جراچو قمنا ملي إسان الراغمنا چتون قمنو جان ويقول الذين آمنوا نجامو ور رب تيامنا أهؤلاء جتون سيسان كنامتي جان جرى منافقتو تابانني الذين أقسموا بالله ور رب كختن سن جهد إيمانهم جتون هونغ خخوساني ور خختن خخوتي إيش خخوني نفين جتودا جهد إيمانهم جتوني هونغ خخوساني ور خختن إنهم لماكم جتون نتيسني وجه جرجاني إنهم جتون إسان لماكم سني وجه جرجاني ور خختن سن إسان مخنامتي هوغا جرى كافرتوتا بيرتي أركان كان ولين جان جتون مجري مؤمن توتا حبيتات جتون درابد إسان سن أعمال مجنساني درابد فأصبحوا جتون إسان سنتهن خاسرين هونغو تان جتون hujii isaanii tan duraan hojjetan hunda dhaban addunyaa fi akhiraa hoongawan saniifuu akka isaan sanii ta'uu qabdan akka munaafiqtootaa ta'uu qabdayya sababiin nuzuula ayata kanaa jechuudha hoggaa ergamaan alayhi salaatu wassalaami banu nadiiri loluudhaaf lafaa ka'u abdallaa ubayyi dura dhaabbatee jan loluuniin hin ta'u jara kana nuti duraan addii wal goonee jirra nuufi isaan jaalalloodha saniifuu isaan kana tuquun qabduu jee abdalla dura dhaabbatee ergamaa hanqa inumaa morma isaanii qabutti jechuudha ergamaan dideeboo nagadhiisi jeeni jechuudha sababaa sanirratti rabbiin ayata kana buusee jechuudha gaa ayye yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra tokkichummaa rabbii dhugoomsitan man yartadda namni garagale minkum isinirraa an diinii jechuun amantii isaarraa ka garagale fasawfa yaatillaahu gana rabbiin dhufata biqoomin jechuun ummata yuhibbuum isaan jaalatuun ويحبونه خيسانيت إسا جالتنين جيشم هاي غانا دفتا أذلة للافو ختان على المؤمنين يجو مؤمن توترت للافو عزتين ججبو إسان كتان على الكافرين أن كافر توترت هم آل اليمني جيجان إرغمان ميرو آياتا خنفسرو جرسوا ور يمني جيشودا والكنزة جيشون أكتو ماتس أمتا كندا جامتوكو جيشودا ثانيفو جرين ganaa dhufee amantii tana gajjabeessuu taa'uutu jira jechuudha yoo isin amantii tanaa tumsuu baattaniis rabbii warra amantii tanaa tumsu ni fida qawmi Abu Musa al-Ash'ari faadhaa jechuun magaa ergamaan ayyee Abu Musa al-Ash'ari warra Yamani qawmi isaa sanfaadha yujaahiduuna jechuun isaan sun ni duulan ni qabsaa'uun fi sabiilillaahi karaa rabbiitiif jecha walaa yaqaafuuna hin sodaatan loomata laa'imin jechuun komii nama isaan komatuutis hin sodaatan amantii tanarratti haqarratti kana jaaniif duuban deebi'an waan namni isaan hinjuu sin laalan jechuudha hin kaanfatan waan namni isaan hinjuu zaalika fadlullaahi jechuun kuni tola rabbiiti yuutihiin isanii kenna man yashaa'u nama fedheef kenna wallaahu waasi'un aliim rabbiin beekomsi isaa bal'aadha innamaa waliyyukumullahu jechuun jaalalloon keessan rabbuma warasuuluu jechuun ergamaa rabbiiti jara sanii miti يهودا في كريستانا ميتي يجورا والذين آمنوا يجوا ورين أمنه الذين يقيمون الصلاة إسان سنوخ صلاة سريسان يوجة ويوتون الزكاة زكاة خنتني وهم راكعون نما سيسي إسا ور ركوع قدن جاية قريب واوتيتنا واوالحال قد فسر سري ميتي جاني يجمغا ميما جيشو تايروسا ويوتون الزكاة زكاة خنتني وهم راكعون على ركوع جرنين ركوع خيتا زكاة خنچون أكمل تاتي أسرتي أسر غري ورفدتو جريچو علي بن أبي طالب ودو صلاة جرو ركوع ودو جرو فوده مال كن صدقة خنته جا سنيفو كن حديث ما نكال جو سنو أسر ما سنو ضعيفا جاني ديدم علماء ترى أنا مكان جو تكماتون دغيني جچودا صدقة صلاة خيتا كنت داجي ورفتوا غرو تكماتون دغيني جان سنيفو غمنا قبي فسرون انتو جچوما ومن يتولى الله جتون من رب جال الله قدته
ورسوله وإرجما ربي تس كجال الله قدته والذين آمنوا والرأمنس كجال الله قدته فإنهم إسان هم المفلحون ملكاودا فإن حزب الله غير ربي هم الغالبون نسان ما تنجفتوا دجا سبحان الله وان ربي